duraan dursa singidduu argamu kootti baay'een gammada. Ummata jaalalaa, ummata nagaa jaallatu, ummata nagaaf hojjetu, ummata bareedaa, ummata miidhagaa, Harargee dhufanii, Hararii dhufanii, ummata waliin jiraachuu, wal jaalalaan, wal hammatee, wal deeggaree waliin dhaabbachuu danda'u kana keessa argamu kootti baay'een gammada. Baga ija nagaa wal arguu dandeenya. Kanaan dura dhufee jaalala ekspoort nu godhaa jedheen ture, amma immoo nageenya ekspoort nu godhaa jechuun dhufe. Biyya bareedaa, biyya miidhagaa, biyya jaallatamaa, ummata haalaan bareeduuf jaallatamu qabdu tokkummaa keessan eeggadhaa. Harariif Oromoon kan waliin jiraate ummata tokko, waliin dhaabbachuu, wal jaallachuu, wal hammachuu, ummata kaanii wajjinillee waliin jiraachuuf laphee ballachuun isinirraa eeggama. Tokkummaan jiraachuuf, jaalalaaf jiraachuun nageenya nuu kenna. Nageenyi immoo waa hunda waan nuu kennuuf Harargeen aadaa bareedaa akkasii kan ummata naannoo biraatiif ekspoort gochuudhaan Itoophiyaa biyya jaalalaaf nageenya akka gootan amaanaa jechuun barbaada. Dhufuu kootti, isin arguu kootti baay'een gammada. Kana caalaa isin tursuun barbaadu. Bokkaan dhufaa waan jiruuf baga nagaa wal arguudha dandeenye. Biqiltuu keenya har'as hin dhaabna, bara dhufus hin dhaabna. Amma Harargeen uffattee miidhagdee bareeddutti hin dhaabnu jechuudha.